Hashamaa harka fuunee akkami nagaa jirtu? Hordoftoota miidiyaa Caffee Akaadaamii akkami nagaa fayyaa jirtu? Nageenyi keenya kan badhaadhinaa kan gaarii bakka maratti isin haa qaqqabachaa. Akkuma beekamu egaa ammaan dura miidiyaa Caffee Akaadaamii irraa barumsa garaagaraa afaan Oromootiin barattoota keenya kan afaan Oromoo dubbataniif hojjechaa kan turre qacarratti karaa gaariin himaa akka turre abdii guddaa qabna. Har'a egaa kunoo gaafii dalaguu deemna. Gaafii faayinaaliidha. Faayinaalii Global Trendii barattoota keenyaa fi namoonni miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayik godhaadhaa, sabskiraayib godhaa, mallattoo bilbilaa san gaccuqaasaadhaa akka viidiyoon amma booda dalagamtu akka qacarratti isin bira geessuuf. Kanaafuu jidduun illee addaan dhaabbannee jirra waan addaan dhaabbanneef dhiifama isin gaafachaa har'a kunoo galaal viidiyoo akkam bareeddu faayinaalii irratti faayinaal egzaamii Global Trend irratti qopheessinee jirra. Qacarratti nu wajjin ilaala. Maaliif jennaan yeroo ibsinu gaafii tana qacarratti yeroo ni fidalaydee barsiisaan gaafii biraa ta'inni samii fidee dalagu hin jirtu. Barsiisaan gaafii biraa ta'inni bakka biraa fidee cimsee dalagu hin jirtu. Gaafii tana sirriin na hordoftee yoo nu dhaggeeffattee gaafiin bakka biraa takka hin dhuftu jechuudha. Taanuma ta'uu dandeessi gaafiin. Kanaafuu qacarratti na hordofaa namoonni yeroo fi viidiyoo teenya amma duraattis ta'ammaattis itti gammaddan laayik godhaa, koomentii illee jalatti nu barreessaadha. Bakka silaa namni tokko dogongorutti illee dogongorree yookaan dogongoree yoo hin jiraadhe waan akkanaa sirreessii naan jala barreessaadha. Kallattumaan gara viidiyoo keenya kanarratti ceenaa jechuudha. Paartii tokkoffaa faayinaal egzaamii Global Trendii wal ilaallaa qacarroon na bu'aa. Qacarrotti addaan baafadhaa asumaanuu wanni akka gorsaatti isin kennu yeroonii fi faayinaalii irra dheetan tasgabbaawaa qormaata keessan ajaja isinii kennamee sirriitti addaan dubbisaa hin jarjarinaadha. Maaf jennaan qormaata jechuun waa xiqquma nama shawwaduu yookaan waa xiqquma faqaa namarra wal fakkeessu jechuudha. Kanaafuu qacarrotti addaan baafattanii akka sirriitti dalagan abdii guddaan irraa qaba. Kallattumaan gara viidiyoo keenya kanarraa deemnaa jechuudha. Tokkoffaa maal jaa? Amma egaa wanni irraa kana ajaja irraa instruction jaa ajaja. Choose the best answer from the alternative given. Yeah. Maal jechuudha? Choose filadhu the best answer. Gaafii si kennamerraa deebisaa qacarroo taatu. Maal jee best answer jedha. Daftanii ittiin fiiginaa yeroo gaafii dalagan best answer filattan. Maaliif deebisaan ta'u wal fakkaatu jira waan ta'eef. Tarra gaafii saniif ta'uu dandeessu filadhu. Tarra gaafii saniif deebisaa ta'uu dandeessu. From alternative given. Wanni maxxangaa filannoo si kennamerraa jirurraa tan irra beestiidha. Tan irra ta'uu dandeessu filadhu jedha. Qabxiin hundinuu takka qabdi. Qacarroo baddaa. Final exam for freshman student Global Trend jedha. Haa nagaa. Wanni nuti gaafiin teenya qacarroo keessaa baatesamii maaliif? Tokkoffaa maal jedha? Gaafii tokkoffaa which of the following best define international political economy jedha. Kanneen armaan gadii keessaa kan sirriitti waa'ee siyaasa dinagdee addunyaa sirriitti mo'amii. Waa'ee siyaasa dinagdee ilaalchisee kan sirriitti addaan qacarrotti hiikasaa guutuu kan nuqamii yoo guje study of domestic politics only dhaal. Waan akkaan sirrii ilaala. Maal jedheen study ni qo'ata of domestic politics only. Dhimma siyaasa biyya keessaa bichaadha qo'ataa. Dhimma siyaasa biyya keessaa bicha qo'ata. Biyya keessaa qofa jechuudha onoliin. Hin ta'u kun deebisa. Yeroo hundaa'u onolii yoonni jedhu deebisaan taatu. Qofa qabaadha. Gaafii biraa irrattis jechuudha. B. Study of global interaction taal honolaa. Maal jedha? Study of global interaction. Ni qo'ata jee. Global interaction walitti dhufeenya addunyaa. Between politics and economics jidduu siyaasaa fi dinagdee qo'ataa. Maqaan isaatu hiika kanaa wajjin walitti deema jechuudha. Jidduu walitti dhufeenya siyaasaa fi dinagdee addunyaa kan qoratu maali? International political economy dha jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal taati? Bii taate jechuudha. Qabadhaa sirriitti.
Bam si malja siga study of cultural globalization. Waa'ee aadaa addunyaa qotaa jira. Aadaa bichaadha? Aadaa miti. Wanni inni qotu siyaasaa fi diinagdeen akkamitti addunyaa kana irratti sochootii waan jedhamu qota. D. Study of trade laws only. Waa'ee daldalaa seera daldalaa bicha qotaa. Seera daldalaa qofa qota? Daldala qofa miti. Diinagdee fi siyaasaas waliin qota. Kanaafuu deebisaan maal taati? Bii taati jechuudha. Qabadhaa asirratti. Itti hafuufnu. Maal jaqattee aanu? Which institution number 2 jechuudha. Which institution governs international trade? Daldala addunyaa daldala addunyaa kan dhaabbanni hoogganu kamii? Dhaabbanni daldala addunyaa hoogganu kamii? Amma dura gaa viidiyoo keenya keessatti namni bakka tun siin galiin irra deebitee sirri ilaaluu qabda. Dhaabbanni daldala addunyaa hoogganu kamii jedha. IMF. IMF'n International Monetary Fund. Inni IMF kan inni hoogganu waa'ee maallaqa addunyaati. Maallaqa malee daldalaa miti IMF. B. WATO. WATO'n World Trade Organization. Dhaabbata daldala addunyaati. Kana ta'uu danda'a. Isin gaa jalatti deebisaa keessan namuu qabachaa deemtanii jechuudha. Hangam akka fiddan asirratti ilaalta waan ta'eef. C. World Bank. World Bank maal? World Bankiin wanni inni irratti xiyyeeffatu wanni inni hoogganu waa'ee investimentii addunyaati. Akkaataa itti investimentiin itti ta'u. Fakkeenyaaf karaa ijaaruu fa'aa daldala garaagaraa biyya garaagaraa keessa ijaaruu kana kan hoogganu World Bankidha. D. Africa Union. Africa Union gamtaa Afrikaati. Waa'ee addunyaati miti. Kanaafuu deebisaan maal ta'a? Deebisaan maal ta'a? Namuu qabadhaa fidatti maal ta'a? Bii ta'a jechuudha. Maal jechuudha? World Trade Organization dhaabbata daldala addunyaa hooggana akkuma maqaan isaa himutti jechuudha. Wanta akka maquma fa'aa ilaalanii beekan jechuudha. Kana gaafii sadaffaa. Number 3. The World Bank was originally created to amma dura gaa viidiyoo amma dura keessatti World Bank maaliif akka jalqaba gaafa uumamu jalqaba gaafa uumamu wanni qaba kaayyoo jalqaba uumameef World Bank jalqaba kaayyoo akkamiif uumame? Kaayyoo akkamiif uumame? Govern exchange rate. Govern hoogganuuf ija. Exchange rate sirna daddabarsa maallaqaa. Sirna daddabarsa maallaqaa hoogganuuf ija. Kanaafi aan hin beekne itti deema. B. Finance European reconstruction after World War II ija. Finance jechuun maallaqaan deeggaruuf ija. European reconstruction Euroopaa tana deebisanii ijaaruu maallaqaan deeggaruufi erga waraanni addunyaa lammaffaa xumuramee booda Awurooppaa tun hedduu miidhamte turte. Awurooppaa tana deebisanii ijaaruu irratti kanaaf ijaaramee jabiin. Siin ammoo manage global currency supply. Manage jechuun hoogganuudha jammas. Global currency supply dhiyeessii maallaqa addunyaa hoogganuufi inni maallaqa dhiyeessii maallaqa addunyaa hoogganuuf jalqaba tolfame. Jalqaba sirri adda baafadha. Kanaafi D. Regulate multinational corporation. Regulate hoogganuuf jammas. Multinational corporation dhaabbattoota biizinasaaf deeman kan garaagaraa kan biyya hedduu keessa jiru hoogganuuf ija dhaabbattoota maallaqaa. Multinational corporation fakkeenyaaf kanneen akka Safaricom, Alibaba, Tians dhaabbata akkanaa kan hoogganuufi World Bankiin jalqaba kanaaf uumame jira. Kanaafuu deebisaan keessa namuu deebisaa kaayyadhaadha. Dhumarra waan fiddan ilaaltanii. Kanaafuu deebisaan maal ta'a? Bii tahaa jechuudha. Bii maal jechuudha? Kanaafuu World Bankiin jalqaba wanni inni uumameef Awurooppaan tun waraana addunyaa tokkoffaa booda waraana addunyaa lammaffaa booda hedduu waan miidhamteef Awurooppaa tana bakka durii deebisee
waraana miidhama waraana addunyaa lammaffaa kanarraa akka dandamattu godhuu fi World Bankiin jalqaba kanaaf uumame ija kana deebisaan kanaafuu san tahaa jechuudha. Kana afraffaa maal jaa? Which exchange rate system is determined by demand and the supply without government intervention jala. Which exchange rate system? Sirna daddabarsa maallaqa kamtu is determined murteeffamaa by demand fedhii fi supply dhiyeessiidhaan sirna daddabarsa kamtu fedhii fi dhiyeessiidhaan hoogganamaa without government intervention osoo mootummaan keessan seenin sirna maallaqa kamtuutu fedhii fi dhiyeessiidhaan murteeffamaa. Ja isin deebi'aa teessan fiksidiin maali? Fiksidiin yoo isin gamma osoo nan deebisaan himne deebisaa teessan taphaa haadha jalqaba irratti if ilaalta waan ta'eef. Fiksidiin sirna maallaqaa tokko mootummaan fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaadha. Birriin Itoophiyaa maallaqa Ameerikaatti hangana ta'uu qabdi. Birriin Itoophiyaa takka maallaqa Ameerikaatti hangana naa ta'uu qabdi jee bakkuma takkatti murteessee yoo hayyate mootummaan ifiif fiksid jennaan. Filootiingiin ammoo deemaandii fi sappilaayii akka ammaan tana fakkeenyaaf akka baankiin biyyaalessa Itoophiyaadhaa ammaan tana guute kana akkana jechuudha. Fedhii fi dhiyeessii irratti hundaa'anii maallaqa jijjiiruu si'altee maallaqa jijjiiruu hogguu dhugaa fakkeenyaaf maallaqni Itoophiyaadhaa yeroo dhiyeessii fi fedhiin akka silaa gabayaan barbaadutti yeroo inni fi deemu maallaqni Itoophiyaa kan doolaara itti sharafamu yookaan doolaarri Ameerikaa kan maallaqa Itoophiyaatti itti sharafamu sirna deemaandii fi sappilaayitiin yeroo inni fi hoogganu filootiin kennaan. Kana jechuudha. Manaajidiin hoogganuudha. Reeguleetiin seeraa. Kanaafuu deebisaan kamtaa biitahaa jechuudha. Qabadha asirratti namni bakka tan hin galiniif bakka viidiyoo ta'in amma dura dalagee irra deebi'aa sirri ilaala. Kana afuraffaa finne jechuudha. Shanaffaa inza IMF voting power jedhaa kun oolaa. Gaafii ajaa'ibaati. Dhaabbata maallaqa addunyaa keessatti jira. Voting power aangoon miseensa filuudha. Miseensa filuu fi filachuudha. Aangoon miseensa filuu fi filachuudha. Yookaan aangoon sagalee kannu equal for all members jedha. Miseensa hundaafuu wal qixaa jira. IMF keessatti aangoon sagalee kannuudha. Maal jaa? Miseensa hundaafuu wal qixaa jira. Biin ammoo based on population size hamma uummataarra hundaa'aa jira. Wanti kanaa isiirti. Siin ammoo based on financial contribution. Siin maal jaa? Hamma gumaacha maallaqa karaa deeggarsa maallaqaatiin biyyi takka deeggarsaan IMF keessaa qabduuni aangoon filatamaa aangoo filuu fi filatamuu qabaa jira. Diin ammoo randomly rotated jira. Randomly rotated maali? Akkanumatti gasuma godhaniitu mala tilmaamaan filatamaa. Kanaafuu yeroo hundaa'u international monetary fund yookaan dhaabbata maallaqa addunyaa keessatti miseensi aangoo filuu fi filatamuus qabu warra yookaan miseensa achi keessaa qabeenya guddaa qabu kan maallaqa guddaa IMF gumaachu kanneen akka Ameerikaa kanaan filatamaa. Kanaatu aangoo guutuu IMF keessa qabaa warra faayinaansii guddoo qabu. Faayinaansii guddoodhaan IMF deeggaru. Kanaafuu deebisaan maal ta'a? Isinis deebi'aa teessan qabadhaa boodarra itti raayitii godhatanii deebisaan maal ta'a? Caataa jechuudha.
خانة جافا which theory advocates strong intervention in the economy ja theory addula lega theory gargara lalle theory sangai aji advocate strong advocate tan cimeenyaan ja lal theory advocate strong ju tan cimeenyaan state intervention in the economy mootummaan sirna diinagdee keessa seenuu qabaa diinagdee keessa harka naqachuu qabaa cimeenyaan theoryin sirri dubbattu gajjabeessite tamija liberalism inga mootummaan hin seeninuu itti mootummaan diinagdee keessa hin seeninuu itti hin seenin jetti b markantaalizimiin mootummaan gadi fageenyaan akka sirna diinagdee keessa harka naqatu itti siin maarkizimiin ammoo maarkizimiin wanni isin himtu maarkizimii wanni isin himtu kilaas istireengilii yookaan sirna kaapitaalizimii baduu qabaa hanga sirna kaapitaalizimii jirutti wal qoqqooddaa kilaasiitii jira kaan qabeenya qaba kaan qabeenya hin qabu kanaafuu kun dhabamuu qabaa itti maarkizimiin qabadda asirratti akka walisiis hin fakkaanne maarkizimiin akkasitti kanaafuu istiraakcharizimiinis maarkizimii wajjin wali dhiyaata kana jechuun karaa biraatiin istiraakcharizimii jechuun maarkizimii jechuun tokkuma kanaafuu deebisaan kan ta'a markantaalizimii ta'a jechuun markantaalizimii ta'a qabadda asirratti markantaalizimii ta'a maaliif markantaalizimii ta'a liberaalizimiin mootummaan akka diinagdee keessa hin seenne jetti markantaalizimiin mootummaan cimeenyaan sirna diinagdee keessa seenuu qabaa je'ee warri yaada kana dhiyeessu warra tiyoorii markantaalizimiiti siin ammoo kilaas istireengiliin baduu qabaa siin kilaas istireengiliin baduu qabaa itti markantaalizimiin maarkizimiin tokko istiraakcharizimii fi maarkizimiin tokkuma kanaafuu deebisaan teenya markantaalizimii taati jechuudha itti cimeenyaan mootummaan diinagdee harka naqachuu qabaa warri jee yaada dhiyeessu warra tiyoorii markantaalizimii jechuudha kana kabiraamaa torbaffaa the developmental state model is a variant of amma kana cimaachuu dura gaalaal gaafii hubachuun paarsentaajii hantam deebisaa harkachuudha jan gaafii hubachuun paarsentaajii hantam deebisaa harkachuudha developmental state model biyyoonni sirna guddinaa hordofan yookaan warri tiyoorii developmental state modelii kun yookaan yaadni kun is a variant of eessarraa dhufee jira inni kun kan inni irraa burqe eessa maarkizimii miti maarkizimii fi developmental state modeliin walitti hin deemu maarkizimiin kilaas istireengiliin tujjaaraa fi miskiinni yookaan dureessaa fi sooressi wanni jedhamu hafuu qabdii warra jiru markantaalizimiin kanuma reefu inni sanii liberaalizimiin mootummaan diinagdee keessa harka fudhachuu qabaa jetti dipendaansi tiyooriin hariiroo biyyoota guddatanii fi biyyoota hin guddatinii jidduu kan qo'atu dipendaansi tiyooriidha kanaafuu deebisaan teenya maal taatii kunilleen markantaalizimii taatii jechuudha qabadhaa asirratti akka hin shawwatamne kana asirraa wanni hariirni saniin amma reefu hin dubbatin maaliif maarkizimii dubbadhe reefu markantaalizimiinis kareefu hojii gaafii jaaffaa hojii wal fakkaataa jechuudha akkanatti illee gaafachuu danda'a waan jedhamuuf jechuudha kana saddeettaffaa which theory argues that the free market and trade liberalization benefit all actors here laal which theory je theory kamtu argue dubbataa jira yookaan falmaa that free market daldalli bilisa and trade liberalization kunis akkasuma daldalli karaa bilisa daldalli mootummaan akka keessa naqanne benefit all actors kan aktoroota hunda
namootaan biizinasa akaa'u warroota biizinasa kana keessa hirmaatan hunda ka fayyadu kan firii maarkeetii ta'e kan daldala karaa bilisaa ta'e kamii jaa tiyoorii ammaa gadi keessa. Een maarkizimiidha. Maarkizimiin kilaasa tirengiliidha. Yeroo hedduu qabadda. Biin maarkantaalizimiin mootummaan harka keessa naqachuu qabaa itti firiin qabdu siin maarkantaalizimiin. Liiberaalizimiin mootummaan harka keessa naqachuu hin qabu. Daldalli daldala bilisaa ta'uu qabaa. Kaja ol liiberaalizimiidha. Istiraakcharaalizimii fi maarkizimiin takkuma. Kanaafuu deebisaan maal ta'a? Deebisaan maal ta'a? Isinis maal ta'a? Jalatti barreessaadha. Deebisaan maal ta'a? Liiberaalizimii ta'a jechuudha. Tanafaa dhabnaan gaate uuma qaraatuuf hin qabdu jechuudha. Kana saglaffaa which theory focus on class triangle laal which theory kamtu jaa focus xiyyeeffata on class triangle class triangle jechuun wal dorgommii gareedhaa har'a ka xiyyeeffatu wal dorgommii gareerraa ka xiyyeeffatu kamii wal dorgommii gareerratti wal dorgommii gareerraa ka xiyyeeffatu kamii dependency ammallee hirkatu and the need for socialism. Kanaafuu socialismii nu barbaachisa yookaan communismii qabeenya waliinii santu nu barbaachisa. Kilaas triangiliin baduu qabdi. Miskiinaa fi tujjaarri yookaan sooressaa fi qabaataan bakka jirutti wal dorgommii kutaatu jira. Dependency guyyaa as keessatti miskiinni sooressarra yookaan qabaataa irratti hirkataa. Kanaafuu kilaas triangilii jira kaa'u qabsoo tujjaaraa fi miskiinaa jidduu deemtu jira. Kanaafuu need for socialismii nu barbaachisaa yookaan communismii feenaa communismiin ta'uu qabdii jettee tiyooriin dubbattu eenyu? A. Liberalism B. Mercantilism C. Marxism D. Functionalism. Maal ta'e deebisan? Liberalismiin faallaadha isin liberalizimiin dinagdee bilisaati. Biin merkantaalizimiin mootummaan dinagdee isaa akka naqachuu qabaa jetti taree fuun. Marxizimiin maal jetti? Marxizimiin kun olaal kilaas triangilii jetti bakka marxizimiin kilaas triangiliin baduu qabdii galtee kanaafuu nuti sooshaalizimiin nu barbaachisaa koomunizimiin nu barbaachisaa. Kayattu eenyu? Marxizimii jechuu kana qabaddaa sirriitti. Kabiraatti waan dhiyaatu jechuu sir deem neera bu'i. 10. Theory of comparative advantage support laga kana fidi amal gaafi bareedduu ajaa'iba. Theory yaadrimeen comparative advantage support dinagdee bilisaa keessatti inni kun yeroo hedduu maal hojii deema dinagdee kaa hundi deema dinagdee firii maarketii hojii deema qabaddaa asirratti firii maarketii keessatti dinagdee karaa bilisaa keessatti wal dorgomnee bu'aa wal madaaltu harkannaa tiyooriin jettu maal deeggartii ija protectionism miti protectionismiin karaa maarkizimiiti eeguu jechuudha maal eegumsi free market isn't all. Be country specializing in what they do best and free trading freely. Bigi takaya specializing in what they do best. One sirrit oomishutaka qacellotti tolchitee oomishti yeroo ni oomishtu and trading freely karaa daldala karaa bilisaatiin osoo mootummaan harka keessa naqanne yeroo ni gaggeessitu maal jennaan comparative advantage jennaan. Kanaafuu comparative advantage kan inni wajjin deemu daldala bilisaa hojii deema jechuudha. Biyya akka waan silaa oomishuu dandeessu oomishtee yookaan abbaa fedhaa ta'u waan silaa oomishuu danda'u oomishee osoo mootummaan harka keessa naqatiin waan san karaa bilisaa ta'een yeroo ni oomishee bu'aa isa madaaltu dorgommiidhaan harkatee maal jennaan comparative advantage jennaan. C. State control of industry mootummaan industry to'achuu qabaa jaa hin deemu wajjin
mootummaan akkana jiru protectionism malee comparative advantage miti. D communal ownership of resource. Resourcein kan waliinii kan namni hundi hojii qabu ta'uu qabdi. San deeggara comparative advantage miti. Kanaafuu deebisaan maal ta'a? Deebisaan bii tahaa jechuudha. A caa daan tokko isaan waan takka himan. A caa fi daan. Kanaafuu comparative advantage theory maal deeggarti? Free trade bakka karaa gabaabaa. Afaan biraatiin free trade daldala karaa bilisaa jechuun comparative advantage theory jechuudha bakka kana karaa gabaabaan qabadhu. Kabraa gaafii kudha takkaffaa. Which of the following is characteristic of hyper globalist view? Hyper globalist view ammaga amala ilaalcha theory globalization irra kaamte keessa kani hyper globalist agarsiisu kamii jalqaba hyper globalistiin maali? Hyper globalistiin duniyaa tanarratti mootummaan giddu galeessaa woomata akka hoogganuu hin danda'u. Seelte woomata akka hoogganuu hin danda'u jetti hyper globalistiin. Akkasitti mire wanni hundinuu osoo mootummaan hin feene harkaa ta'uu dandeessi. Kanaafuu globalizationiin harka mootummaatii oli. Aangoo mootummaa tokkootii oli. Globalizationiin aangoo mootummaa tokkootii oli jetti. Amma san keessaa wanni amallisiidhaa maali? State remains central laal. Amma gaa akkuma gaareef inni amma walii deema. State remains central. Mootummaan giddugaleessaa akkuma giddugaleessa ta'etti itti fufaa jira. Deema akkasuma gaa sirriitti addaan baafachaa waan hin jiru. B globalization just regionalization. Globalization jechuun bakka naannuma jechuudha. Laaftumatti naannuma jechuudha jira. Globalization akkasii deema. See, the state is becoming absolute due to global market force. La state ja mootummaan ja become absolute ja wanni hundinuu aangoo isaa ala taatii ja to'annaa mootummaa ala taatii wanni hundinuu maaliif due to sababa global market force sababa daldala addunyaa sababa humna gabayaa addunyaa humna daldala addunyaati jecha globalization mootummaa ala taati. Mootummaan globalization to'achuu hin danda'u sababa daldala addunyaa yookaan magaalaan addunyaa waan dhiibu jirtuuf. D sovereignty remain untouched. Birmadummaan biyya takkaa hin tuqamtu miti. Hyper globalistiin ni tuqamti. Mootummaan waan takka to'achuu hin danda'u. Mootummaan waan takka to'achuu hin danda'u humna addunyaatu isa dhiibaa. Kophaa isaatti wanni inni qacalloo tokko bakka bee godhuu danda'u hin jirtu. Jee warri dhaadheessu hyper globalistidha. Kanaafuu as keessaa deebisaan beestiin tami? Deebisaan beestiin tami? Caada jechuudha bakka. 12. Skeptics argue that globalization is made. Ammas gaa theory globalization keessaa takka ammas tana. Maal jette gaatiin skeptics argue theoryin skepticism jaamtu tun argue ni dubbatti. Maal jette that globalizationin addunyaan is mainly irra caalaa addunyaan tun maal jetti? Amaze jetteetteedha. Amaze maal jetteettee jechuudha. B just another word for regionalization. Laaftumatti baa maal jedha? Naannoo jechuudha jedha. Naannoo jechuma naannooti malee kun waan skepticismii waan bira. Skepticismii akka ilaalcha skepticismiitti globalizationiin naannoo jechuudha jabaan. Caan ammoo driving entirely by technology. Akka warra ilaalcha skepticismiitti globalizationiin caarra ka jiru humna teknoolojii tana duuba jirtu. Teknoolojii dila ganatti amma addunyaa balleessee tana duuba ka jirtu
escapismii warri escapismii akkas jedhamanaa warri escapismii akkam jedhamana jee globalizationin humna teknoolojii tana duuba jirtu humna teknoolojii tana olii gadhoofu jirtu jee amanaa jaa siin diin ammoo equal across all state biyyi hundinuu addunyaarra wal qixaa itti kanaafuu escapismii maali hiikuma isaa irraa qabaddaa escapismii jechuun shakkii jechuu waan ragaa qabatamaa qabne jechuu kanaafuu deebisaan maal ta'a deebisaan kudha sadaffaa transformationalist belief globalization ammas theorii biraa tafame tawaa'ee globalization rakkaamte isaan maal jedhaman transformationalist jedhaman isaan kunoo globalization akkamitti amanan warri transformationalist globalization maal jedhanii amanan eliminate state sovereignty completely jedha globalizationin birmadummaa biyya takkaa guutumaan guututti ni barbadeessiti jedha B strength protectionism ni cimsiti ilaalcha eegumsa mootummaan tokko biyya isaa keessa godhuu danda'u ni cimsiti jedha B'n transformationalistiin globalizationin akkasii jetti biirratti siin ammoo reconstitute state power jedha aangoo mootummaa irra deebisanii ijaaruudha globalization jechuun akka warra transformationistiitti seera ka jiru reconstitute state power aangoo mootummaa tana irra deebi'anii akka silaa ta'u jaaruudha creating a shared authority with international institution dhaabbata addunyaa keessatti aangoo waliinii yookaan bulchiinsa waliinii sadarkaa dhaabbata addunyaatti uumuudha itti siin diin ammoo is purely economic bakka diinagdee jechuudha kun diinagdee qofaa diin wanni kana deebisan taatu jechuudha kanaafuu amma gaa isinis deebisaa isin kaadhaa asirratti transformationistiin maal jetti isin yaadachiisu transformationistiin akka jedhanii amanan globalizationiin jechuun jan mootummaan tokko aangoo isaa bakka jiru deeffatee dhaabbanni cimaan sadarkaa addunyaatti uumamee hogguu jiraate mootummaan aangoo isaa bakka jiru deeffatee irra deebi'ee ijaarratee cimsitee yeroonii fi jiraatu globalizationii jennaanii itti transformationistiin kanaafuu deebisaan maal ta'a deebisaan keenya siidha jechuu kanaafuu kudha afuraffaa which one is not merit of globalization jedha maal jechuudha kanneen magadi keessaa kani bu'aa globalization hin taane kamii jedha merit jechuun advantage jechuudha qabaadhaa asirratti jechuun kana wallaaluudhaan gaafii tana faa dhabuu dandeessi gaafii laaftuu bu'aa globalizationii kan hin taane kamii bu'aa addunyaan ganda tokko ta'uu kan hin taane kamii jedha exchange of knowledge and technology beekumsaa fi teknoolojii akka wal jijjiiruu B transfer medicine and science saayinsii fi dawaa garagaraa saayinsii garagaraa walii daddabarsuu jedha C erosion of indigenous culture aadaa biyya keessa aadaa biyyateeti aadaa ati irra dhalatte haxaawee balleessuu globalizationin D increased interconnectedness walitti dhufeenya wal wajjin jiraachuu dabaluu kana keessa amma hanqaan amma jira kana keessa gaa ha bu'aan taane kamii bu'aa kan taane akkattuu ni beeyta gaa erosion of indigenous culture himaan ganuu kan nama keessa negatiivni kana erosion jechuun maal jechuudha erosion haqanii kuchiisuu indigenous culture aadaa biyyattii ta'e keessaa balleessuu amma globalization jeniiti namni aadaa fi irraanfatee aadaa warra dhiyaa hordofaa jira aadaan kanaafuu sababaa globalizationiitiin aadaan teenya baddee jechuu kana qorshanaafaa finne jechuu which is negative impact of globalization on Africa amma gaa
amma dura viidiyoo inni irra kaasaa turre giloobaalaayizeeshiniin kan hedduu miitu biyyoota hin guddatiniin biyyoota guddina irra jiranii hedduu sigalte kanaafuu 15ffaan gaa maal nu gaafata miidhaa giloobaalaayizeeshiniin Afrikaa irra fiddu kamii jaa miidhaa giloobaalaayizeeshiniin Afrikaa irra fiddu innoveeshin tiraansfer argannoo haaraa garaagaraa daddabarsuu kun negatiiva ni bitaa Afrikaa irratti Afrikaaf negatiiva ni ta'a kun B new colonial dependency maal jedha kun biin biyyoonni Afrikaadhaa yookaan biyyi takka akka biyya duraan isii koloneeffattee irratti akka hirkattu gochuu C improved communicationii guddisuu D infrastructure development bu'uuraalee misoomaa dagaagsuu kanaafuu kanneen armaan gadii kana keessaa miidhaa giloobaalaayizeeshiniin Afrikaa irra qabdu kan ta'u kami isinis deebisaa isin sirrii jaloo guutaadha miidhaa giloobaalaayizeeshinii kan ta'uu danda'u new colonial dependency ta'a jechuudha akkamitti akka ta'u immoo gaafii tana sirriitti isin haa himu biyyoonni Afrikaadhaa yeroo ammaa ta'e amma duraas biyyoota silaa amma dura isaan koloneeffatan irratti hirkataniiti gargaarsa gargaraa barbaadan. Kanaafuu giloobaalaayizeeshinii jechuun Afrikaadhaaf kolonii lammaffaa jedhamti. Giloobaalaayizeeshiniin kolonii lammaffaa jedhamti. Kanaafuu miidhaan Afrikaaf qabu biitaa jechuudha. Kaan hundinuu positiiva. Warri daan positiiva guma kan laalteewu wanni biraa yoo irraa si galuu dhabeessa. Kanaafuu viidiyoon keenya kana fakkaataa kan irraan tanaa viidiyoo biraatiin hanga jalatti walitti deebinutti nagaatti jiraadhaa.